Hi there, welcome to Oro English. If you are eager to improve your English speaking skill, this is the perfect place for you. Don't go anywhere. Stay tuned with us. Abjuun kee akkam ture? Abjuun akkam ture? Jennee nama tokko afaan Ingiliffaan gaafachuu yoo barbaanne maal jennaa? How did you dream? Or how did you sleep? How did you sleep? Or how did you dream? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Ganamarra yoo ta'e kan nuyi wal agarre karoorri kee har'aa maali? Har'aa eessa ooltaa maal hojjettaa ni jenna. So, what is the plan for today? Or, what is your plan for today? Jechuu ni dandeenya jechuudha. What is the plan for today? Or, what is your plan for today? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Har'aa ganama kana dalagaa nan qabaa. Dalagaa ta'e ganama kana nan qabaa garuu waaree booda immoo firiidha yookiis immoo hojii hin qabu. Kanaaf kan kana fakkaatan ni jenna. So, akka kana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin I have a task or I have a work this morning. I have a work this morning. I have a work this morning. I have a work or I have a task this morning. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. I have a task or I have a work this morning but I'm free this afternoon. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Great, great, good. Gaariidha. Waan si gargaaru ni jiraa hoo? Jennee gaafachuu yoo barbaanne immoo gaariidha. Dalagaa qabaachuun gaariidha. Waan si gargaaru jira jechuu barbaanne great. May I help you anything? Great. May I help you anything? May I help you anything or can I help you anything? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Gaariidha. Waan si gargaaru ni jiraa hoo jechuu barbaanne akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. Rakkoo hin qabu. Uumaa tokko rakkoo hin qabu. Booda wal agarsiifan bilbila jechuu barbaanne immoo no problem. I'll call you later. No problem. I'll call you later. Jechuu ni dandeenya jechuudha. No problem. I'll call you later. I'll call you later. Boodan siif bilbilaa maa rakkoo hin qabu. Jechuu yoo barbaanne akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Boodarra gara galgalaa wal agarree namichaatiin oolmaan kee akkam ture? Oolmaan har'aa akkam ture jechuu yoo barbaanne immoo afaan Ingiliffaa maal jennaa? How's the day? How's the day? How's the day? How's the day? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Oolmaan akkam ture yookiis immoo guyyaan kun akkam ture jechaa jirra jechuudha. Homaa hin jedhu. Homaa hin jedhu jechuu yoo barbaanne jechuun akkasuma gaariis miti anis immoo miti jechuu barbaanne not too bad. Not too bad jechuu ni dandeenya jechuudha. Not too bad. So, afaan Ingiliffaa bifa salphaa fi baay'ee entertain ta'een barachuu barbaadan Oro English filannoo keessan jalqabaa godhadhaa. Oro English, your perfect choice.